السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا داوتوتا خين إيجارلي فيديو جايبا قبل تلوفنتير فيديو كني كنا جويا الرا فيديو نما جمعتي سولة أدو هنتاني فيديو نما قدسي سولة فيديو هرأكي ستي وانتي نتولين إلالو مالي فيتشا فيلمني كرولوس أرحان كتان دي دم لما فهم مالي فينجري يوكان مالي فين أفني كناف ديبسان إسا فيديو أراكي ستي كمبرتنتا فيديو كان هاجر أمتي داوتشو إندقتنا akkasuma viidiyoo kana like godhuudhaan akka jalqabdan asumaan isin beeksifna. Kabajamtoota daawwattoota keenya eegaa jalqaba irratti akkuma dhageessan fiilmni Kurulus Orhaan kan yeroo jalqabaatiif hin beeksifamin yeroo matakkatti yookaan galgaluma kana isumaa gallakkifamuudhaaf deemu akka hin jirre dhaabbata Boosdaag irraa yookaan dhaabbata hundeessitoota warra fiilmaa kanarraa gad lakkisanii akka fiilmni gad hin lakkifamne beeksisa maxxansaniiti jiru. Kanaaf maaltu akka hatattamaan akka hin jirree akka isaan beeksisan isaan taasise. Eegaa kanaan dura namni hundi keessan ni beektan jedhee yaada yeroo takkalleedhaaf bifa kanaan yeroo isaan beeksisan Kurulus Usmaan keessatti illee hin garre yookaan if dura beeksisan yeroo tokko qofa gochuu ni danda'an jeeti yaada. Eegaa akka Mahammad Boosdaag maxxansetti barreeffama isaa kan waliin haa dubbifnu. Mahammad Boosdaag akkana jedhee chaanaalota isaa irratti maxxanse. Ijoollee keenyaa fi barsiisota keenya warra of kenne kan haleellaa manneen barnootaa Shaanlaariyaa fi Karamaans keessatti raawwatameen lubbuu isaanii dhabaniif araara akka godhuuf ni kadhanna. Kunis hunda keenya baay'ee gaddisiiseeti jira. Akkasumas namoota miidhamanillee yookaan warroota kan lubbuun hin darbin qaamaan miidhaman dafanii akka fayyan ni hawwina jedhee maxxanseeti jira. Akkasumas maatii daa'immanii fi miseensota hawaasa barnootaa fi saba guutuu taatee gaddisiisaa kanaan miidhame hundaaf jajjabina ni hawwina yookaan jajjabina mararfannaa yookaan gadda guddaan akka qabu ibseeti jira. Akkasumas dhumarratti Rabbiin lammata waan akkanaatiin akka nu hin mudachiifne du'aa inni kadhanna jedhee maxxanseeti jira. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa sababaan inni hin jirreef akkuma barreeffama Mahammad Boosdaag irraa nuuf mul'atutti sababa manneen barnootaa lama irratti dhukaasni yookaan achi keessatti balaan uumamee namoonni baay'ee miidhamaniif jecha fiilmni guyyaa boruu haqameeti jira yookaan akka gadi lakkifamne dubbataniiti jiru. Kanaaf sababni fiilmni torbee kanaa hin jirreef sababa dhimma gaddaa namoonni dhumuu kanaaf jecha hin jiru jechuudha. Kana malees inni lammaffaadha akka xiinxaltoonni tokko dubbatanitti kanaan dura akkuma beektan guyyaa taphni kubbaa miilaa fiilma guyyaa Kurulus Orhaan irraan walirra bu'ee akka fiilmni hin jirre ni beektan. Kanaaf torbee itti aanullee fiilmni tapha kubbaa miilaa ATV irratti deemu wajjin waa walirra bu'uuf namoonni tokko akka xiinxalatti hin jiru jedhanii warri maxxansaa jiru ni jiru. Kun garuu isaan biraa tahee osoo hin taane akka isaan yookaan warri xiinxaltoonni tokko dubbatanitti akkana tahuu danda'a kan jedhu isiniif kaase. Kanaaf isinoo kanarratti maal jettu? Yaadni keessan maali? Dhuguma akka isaan jedhan kanatti hafuu ni danda'a? Koomentii irratti nu barreessaa. Egaa fiilmni torbee kanaa dhuguma abdii guddaadhaan eegamaati ture. Fiilma kana keessatti wantoota baay'ee kaniif jechuudha namatti tolu namni illee addaan baafachuu barbaadu baay'een ni jira ture. Kanaaf fiilma kana namoonni eeydanii dhabdan galgala kana akka kootti ni jirtu. Koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo xiinxala keenyaa qabannee isiniif dhufna. Aga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti nagaan nuuf tura isiniin jenna. Yaada yoo qabaattan xiinxala keenya irratti koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kanaaf chaanaala keenya Oromoo Riikard 100 sagantaalee isaatii wajjin turtii gaarii isiniin jenna.